Harka fuun akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo marii keenya Feesbuukii ka kallattiitii ka ammaa jalqabee isin bira gahu beeksisa irratti akkuma argitanii jiraattanii dhimma hariiroo alaa Itoophiyaa irratti mari'achuudhaa fi keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaa kan waliin kan isin waliin turtii taasisuu ani Galaanaa Balaayee keessummaan keenya ammoo Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaatti dubbii himaa akka ta'an Ambaasaadder Diinaa Muftiiti. Sagantaa kanaaf hayyamamoo ta'anii yeroo isaanii waan nu kennaniif hedduu galateeffanna. Sagantaa keenya har'aa yookaan marii keenya har'aa akka kallattii akkuma sila jedhe ka jalqabnu walumaa galatti dhimmi irratti mari'annu deemsa hariiroo alaa Itoophiyaa waggoota 3 darbanii jechuunis Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed gara aangootti erga dhufanii waraana Tigraayin hidhatee qormaata mudatee fi hegeree isaa waan jedhu irratti ta'a. Akkuma beektan waggoota 3 dura Itoophiyaa keessatti jijjiiramni mootummaa erga dhufee riiformiiwwan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed gaggeessaa turaniin hawaasa idil addunyaa biratti fuulli yookaan fakkiin Itoophiyaa tolee mul'atee ture. Araara Eertiraa wajjin buusanii fi sababa riiformiiwwan kanaanis Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu injifataniiru. Akkuma sila jenne immoo hariiroon alaa Itoophiyaa jechuunis fakkiin Itoophiyaan hawaasa idil addunyaa biratti qabdu tolee mul'atee ture. Miidiyaaleen idil addunyaa hedduun waan gaarii Itoophiyaa haasa'aa turanii. Garuu amma haalli jiru akka waggoota 3 dura ture hin fakkaatu. Amma isa irratti mari'annaa. Ambaasaadder Diinaa Muftii baga nagaan dhuftanii asumaan gaaffii keenyatti ceena. Baga nagaan eedanis. Ayyee akkuma sila jechaa ture waggoota 3 darban kana hariiroon Itoophiyaa biyyoota alaa dhaabbilee idil addunyaa akkasumas miidiyaalee wajjin qabdu ija ogeeyyii miidiyaatiin wanti ilaalamu jira. Xiinxaltoonni akka itti ilaalan jira. Garuu mootummaan Itoophiyaa hariiroo alaa biyyattii waggoota 3 darbanii walumaa galatti yeroo gamaggamamu maal fakkaata? Isarraatu jalqabne. Fayyaataa duraan dursee keessummaa miidiyaa keessanii gootanii waa'ee naaf feertanii fi maqaa dhaggeeffattootaatiin isin galateeffachuun barbaada. Akkuma reef kaaftetti biyya Itoophiyaa keessatti riiformiin waggaa 3 dura jalqabame. Riiformii bal'aa ture. Riiformichi kun bifa baay'ee qabaa ture. Riiformii gara siyaasaatiin ta'u ture. Riiformii gara qabeenyaatiin, gara aadaatiin, gara dippiloomaasiitiin, gara nageenyaatiin riiformii adda addaatu biyya keessatti deemaa ture. Riiformittiin sun biyyattii haala jirtu keessaa baasanii biyyattii guddisuudha garuma hundaan. Gara biraatiin biyyattii keessatti dimokiraasiin akka lafa qabatee gabbatu godhuudha jechuudha. Kanaaf wanti baay'een hojjetamaa ture akkuma reef kaaftee. Haalli biyya keessa jiru walitti dhufiinsa alaas akka cimsu akka gargaaru godhamutu ture jechuudha. Akkuma beekamu hiriiroonni alaa walitti dhufiinsa dippiloomaasiin haala biyya keessaattu cimsa. Alatti walitti dhufiinsi alaa dippiloomaasiin alaa haala biyya keessa jiru ibsa jechuudha. Biyya keessatti demokiraasiin bakka jirutti, biyya keessatti nageenyi bakka jirutti, biyya keessatti guddinni bakka jirutti, biyya keessatti marti bakka qooda fudhatutti, haalli inni qooda fudhatu bakka jirutti walitti dhufiinsa alaasiin cima jechuudha. Kanarraa ka'ee wanti guddaan ta'e akkuma reef kaaftee Eertiraa wajjin waggaa baay'ee wal dhabiinsi ture, walitti bu'iinsa ture, waraanatu ture. Dhiigatu jigee achirratti jechuudha waan baay'eetu badee. Achiin boodas waggaa baay'ee Eertiraa fi Itoophiyaan waliin odaa turanii. Haa ta'u malee riiformiin kun dhufnaan akka bu'aa riiformiitti gara dippiloomaasiitiin
Eertiraa wajjin araara guddatu bu'e jechuudha. Isa qofa osoo hin taane muummichi ministeera biyyaa kabajamoon Dr. Abiy Ahmed Sudaan keessatti paartiiwwan adda addaa kan wal dhaban walitti araarsuudhaan Sudaan kibbaa keessattis diplomaasii cimaa taphachuudhaan Eertiraa wajjin araara kana buusuudhaan Afrikaa keessatti wanta guddaa waa'ee hojjetaniif gumaacha godhanirraa ka'ee akkuma reefee dubbattee kaaftee noobeelii badhaasa ture. Itoophiyaadhaa fi dinqisiifannoo guddatu ture. Itoophiyaa miidiyaan adda addaa warri siyaasaa adda addaa qondaalonni biyyoota adda addaa haala Itoophiyaa keessa ture akka gaariitti kaasaa turanii jechuudha. So akkuma beekamu riiformichi rakkoo isaas qaba. Maaliidhaaf akkasitti gaafsanii warroonni miidiyaawwanii fi qondaalotaa fi biyyoonni riiformii kana faarsaa turan amma akkamii jiranii waan jedhu natti fakkaata gaafiin kee. Amma maali yaadaa jiru? Haalli sun itti fufee moo maaliidha? Eeyyeen gama amma keessaniini hariiroon kun hariiroon gaariin kun fakkiin Itoophiyaa waggoota jalqabaa ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufanitti ture itti fufuu sababoonni hin dandeenyeef yoo isa irratti walii galle jechuu kooti akka itti fufne mallattoowwan agarsiisan tokko jiru kan nuti kaasuu dandeenyu. Gama keessaniin garuu jalqaba hariiroon gaariin fakkiin gaariin kuni itti fufuu danda'eera isa kanaan jalqabu. Riiformiin biyya keessa jiru itti fufee jira. Garuu hundaan wanti dhaabbatee hin jiru, wanti jijjiiramee hin jiru. Biyyattii ol kaasuudhaaf, biyyattii guddisuudhaaf, biyyattii rakkoo keessaa baasuudhaaf lammiiwwan biyya kanaa keessa jiran qofa odoo hin taane karaa alaas biyyatti galchuudhaaf tokko lafti siyaasaa ittiin taphatamu babal'achuu isaa gara biraatiin warri baqatarra turan paartiiwwan alatti ari'amanii alatti baqataa turan biyya keessatti warri siyaasaa hojjechuu dadhaban hundi biyyatti galuun isaanii itti fufeera jechuudha. Isa qofa odoo hin taane biyyattii guddisuudhaa fi riiformiin gara qabeenyaanis itti fufee jira. Akka uummata biyyaa fayyadutti, akka lammii biyyaa fayyadutti. Gara siyaasaatiinis akkuma reefsiin jedhu ispeesiin political ispeesiin babal'atee itti deemeera itti fufeera jechuudha. Kanarraa ka'ee elekshinii cimaan biyya keessatti deemee jira. Elekshinitti kanatti paartiiwwan baay'eetu qooda fudhate. Bilisaan uummanni akka cimeetti bahee jechuudha baay'inaan fedhii guddaadhaan wanti tokko keessa hin seenin elekshinii successful ta'e dhugaa dubbachuudhaaf seenaa biyyattii kanaa keessatti elekshiniin akkasii kana dura deemeen beekamu waan jedhu jira. Elekshinii odoo hin taane tokko riferendamii jedhuun wanni akkasii kunis successiidha. Kunis bu'aa riiformichaati jechuudha. Kun immoo tole. Riiformiin kun itti fufeera garuu akka jalqaba gaggeeffamaa turetti dhaabbileen idil-addunyaa, hawaasni idil-addunyaa, biyyootni alaa, deeggartootni Itoophiyaa ilaalchi Itoophiyaadhaaf qabanii akka yeroo duraa san miti jettanii yoo hin amantu riiformichi itti fufus ilaalchi dhaabbileen biyyootni alaa Itoophiyaadhaaf qabanoo akkuma yeroo duraa sanitti itti fufe moo itti hin fufne ilaalcha keessaniin? Warri alaa jiran warri biraa riiformitti akkamitti ilaalanii akka duraa sanii dinqisiisatu itti fufan moo akkami kan jedhu itti deebina. San dura wanta tokko sitti himuun barbaada asirratti kaasuu barbaada dhaggeeffattoota keenyaaf. Riiformichi eenyuufaa? Riiformichi kuni garuma hundaanuu bu'aa eenyuutiif jalqabameedha. Bu'aa lammiiwwan biyyattii saniif biyyattii kana Itoophiyaati jechuudha. So bu'aa biyyattiitiif waa'ee ta'ee fi riiformichi fufuun isaa
bu'aa uummata isaatiif lammii biyyattiitiif kennurraa kaanee olaallu itti fufeera. Kanaafuu elekshinii akkasii filannoo akkasii deebisan jechuudha. Filannoo jaaffaa jechuu kooti. Gara biraatiin immoo hidhannaa laga Abbayyaa kan jalqabames yeroo lammata guutamee jira jechuudha. Isin hin guutuu hin dandeettan maaloo odoo jedhama jechuudha. Warri biraa warri alaa warri achirraa dhimma hin qabne. Warri riifoormichi uummataaf yoo ta'e uummataaf itti fufeera. Fedhiin uummataas riifoormichi akka itti fufu barbaada. Riifoormichi akka itti fufuuf immoo mootummaa barbaachisu karaa haala ifaadhaanii haala dimookiraasiitiin filateera. Tokko isa. Kan lammataa warri biraa kan akkamitti ilaalaadha? Warra biraatiif miti riifoormichi. Warri biraa akkuma haalli gaariin jirutti haalli immoo gaariin ta'in haalli riifoormicha kana gufachiisu hamma riifoormiin jalqabe kama mul'ate jira jechuudha. Kana ilaaluu qabna maaliifi warroon biraa warroon nama riifoormicha kana irratti shakkii maaliif uumanii maalidha wanni isaan jedhaa jiranii maal argisiisaa jiru warroon nama reef kaafne sun akkam warri kana dura faarsaa turan dinqisiifataa turan maaliif jennee olaallu sababni tokko guddaan achirratti ka'uu danda'u riifoormicharraa maal eeganiidha. Riifoormichi kuni gara guddaadhaan bu'aan isaa uummata biyyaatiif haa ta'u malee warri biraa maalirraa eegaa turedha. Mootummaan akkamii akka dhufu barbaadamee ture waan jedhu kaasuu qabna jechuudha. Achirratti wanni tokko mootummaan san dura ture jechuudha. Riifoormii dura ture. Commanding heights jedhee sektoroota tokko naashinaalaayizii odoo hin qabin kan qabatee jira. Fakkeenyaaf sektoroota akka eerlaayinsii fa'aa, akka teelee fa'aa, lafa fa'aa. Inni yeroo gabaabaa keessatti riifoormichi eega jalqabame booda maltinaashinaal korporeeshinoota akka harka galee akka dafaniitiin commanding heights jedhamee kan dura eegamaa ture isa dafaniitu yeroo gabaabaa keessatti maltinaashinaal korporeeshinii alaatiif akka dabarsan warri barbaadan jiru. Isaan wanta akkasii argachuu hin dandeenye yeroo gabaabaa keessatti. Riifoormichi kuni commanding heights isaan jedhaman kan sektoroota amma reef tuttuqesaniif kan biraallee warri qabeenya biyyaa burjaa naashinaal burjaa akka cimee bahee ufii qabatu barbaada. Kun immoo dafaniitiin yeroo gabaabduu keessatti akkamatti ka'anii achi darbuudhaaf wanta ta'uu miti. Kanarraa warri aarii qaban hin jira maltinaashinaal korporeeshins maraa miti kuni warri kun waa'ee hin ta'iniif kanarraa abdii kutatan jiru jechuudha tokko. Lamummoo sababii adda addaatiin fakkeenyaaf mootummaan kun walitti dhufiinsa alaa jechuudha. International relationii isaa warroota biraa wajjin warroota as turan wajjin akka wal ooduuf isaanuma qofatti akka wadaajatan warri barbaadanis jiru. Maqaa dhabuun barbaachisu biyyoota tokko wajjin maaliif akkas gootanii biyyoota tokko maaliif ofitti seensiftanii kaampaaniisa biyyoota tokko maaliif ofitti galchitanii maaliif nu qofaan galchine warra jedhu jira. Isaanis kan fartiin qaban nuti mootummaan kan jedhaa jiru walitti dhufiinsa biyyoota alaa wajjin qabu bilisaan deemsisa. Maruun wajjinuu saahiba ta'uun barbaada. Saahibummaan koo kan irratti murtaa'u uummata biyyaatiif biyya Itoophiyaatii fi wanta argamurraa ka'eeti malee ani saahiba kun saahiba kiyyaa kun saahiba kootii miti kun saahiba kootii kun naan ta'u jedhee akkasitti deemuu qabu. Akka gaafa cold war kanaa warri kanaan kun ittiin ta'intu jiru wanni kuna wajjin kan fartiin argatanitu jiru. Akka gaafa cold war san international relation independence of international relation jedhama afaan faranjiitiin. Isin hin barbaadamu warri isan barbaadantu jira. Kanaaf mootummaan kun immoo kana barbaada. Ani gaaffiiwwan kallattiidhaan waan nama kakkaasaa jirtan waliin wal qabatan gara boodaa irratti waan kaasnuu fi gidduuttiin isin dhaabe dhiifama. Akkuma sila dubbattanii hariiroon alaa Itoophiyaa haala keessoo biyyattii irratti
hundaa'eet isa calaqqisiisa. Kanaaf amma fakkeenyaaf rifoormiiwwan gaggeeffamaa jiran gara jalqabaa irratti dinqisiifannaan leellisni biyyoota alaa dhaabbilee idil-addunyaa garaagaraa irraa dhufaa ture. So akkuma sila jettan calaqqistuu tasgabbii haala gaarii biyya keessaa yoo ta'e hariiroon alaa Itoophiyaa haalli amma jiru immoo akkuma isinuu gamaggamtan gaarii hin fakkaatu. Biyyoonni muufii qaban jiru, dhaabbileen idil-addunyaa muufii qaban jiru. Kanaaf inni amma argaa jirru calaqqee tasgabbii siyaasaa fi dinagdee dhimmoota kaan biyya keessa jiranii ta'ee haalli Itoophiyaa keessa jirus gaarii miti gamaagama jedhuun fiduu akkamittiin ilaalu? Muufiin kun Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaatiif lammii Itoophiyaatiif jedhamee akka ka'ee miti. Kuni fedhii isaanii irratti rarra'aadha. Biyya tokko wajjin walitti dhufiinsa ati uumtu amantirraa ka'eeti miti. Samii keessatti yookaan isa maal gannat maaloo jedhamu yookaan isa wanni irraa ka'ee miti. Wanta bu'aa jira, bu'aa barbaadu biyyoon. Bu'aattii san kaalkuleet godhanii achiseedhaan. Muufiin amma ka'e kunis uummata Itoophiyaatiif jedhameeti miti. Maali riifoormichi biyyattiidhaaf bu'aa buusaa deemaa jirti. Riifoormitti irraa wanni isaan eegan akkuma reefsii jalqabe sun wanni tokko ittiin taane. Kanaaf sababa adda addaatiin riifoormattii irraa ceemuun dinqisiifata kana dura qaban dhiisuun yeroo danda'anis indoom achi ba'anii riifoormittiin hin taatu jechuun sababa adda addaatiin riifoormittii hafoo dhaabbachuun wanta jalqabamee jechuudha. Kuni mootummaa bilisa qabu, liidarshiippii bilisa qabu biyya san keessatti biyya san qofa odoo hin taane biyyoota developing nations jedhan biyyoota lafaa dhuftu biyyoota gurguddataa jirtu kanneen irratti keessatti akka uumamu barbaadamu. Maaliif fedhiin warroota akkuma reefsii jalqabe san warri dureessa ta'an warroonni dhiyaa fedhii gurguddaa qaban. Isaan mootummoota qofa odoo hin taane multinational corporations interestii baay'ee qabu. Meeshaa isaanii gurgurachuu barbaadu, biyyattii qabachuu barbaadu, hojii lammii isaaniitiif uumuu barbaadu, NGO adda addaatiin, wanta adda addaatiin biyya san keessa deemanii biyyattii isaan barbaadu. Kun obviously. Meeshaan waraanaas gurgurachuu barbaadu. So mootummaa ajajamtuu uumuu barbaadan. Mootummaa tola jettu. Mootummaa utaala yoo jedhanii maaliif utaala ka jettu odoo hin taane hammam utaala jettu. Hammam utaaluu qaba jettu barbaadu. Kana malee uummata biyyaatirraa fedhii uummata biyyaatiifii miti. Fedhiin uummanni biyyaa dhimma isaaniitiif miti. Hin fakkeessu garuu. Maaliifi sababnis godhamuu qabu biyya keessatti uummanni miidhame, uummanni keessa miidhame jechuutti. Si keessa seenuu bilisa kee keessa seenuu dhimma keessaa dhimma isaanii godhatanii seenu jechuudha. Wanta isaanii hin barbaanne wanta biyya isaaniitti akka gootu siin hayyamne biyya keetitti godhuu barbaadu. Biyya isaanii wanni isaanii keessa seentee wanta tokko hafuursuu hin dandeettu. Kan hin beekamaadha. Biyyoota hiyyeetti immoo maqaa gargaarsaatiin development aid assistance maaloodhaan maqaa adda addaatiin kun hundi kafariidha beekte. Kanaanii caccabsanii mootummaa ciccimtuu laaftuu wayii laamshoftuu wayii ajajamtu ta'uu taaloo jedhan akkuma reejjii utaaltu ishee uumuu waan barbaadanii fi siin jedha gooftaa keenya. Hayyee akkuma beektan Itoophiyaan biyyoota Afrikaa dhaabbilee idil-addunyaa akkasumas biyyoota dureeyyii irraa karaa adda addaatiin deeggarsa gosa adda addaa heddumminaan biyyoota argatan keessaa tokko. Amma kanaan jettanii leellifamuun eenyuttuu hin tola biyya yeroo leellifamtu namatti tola. Ammoo qeeqni baay'atee yeroo leellifaman riifoormii waan hojjennee fi jijjiirama qabatamaa uummata jijjiiru waan finnee fi leellifamaa jirra yoo jedhame qeeqni dhaabbilee deeggarsaa idil-addunyaa gurguddoo Itoophiyaan irraa gama adda addaatiin faayidaa argattu kana dantaa addaa waan qabaniif nu qeeqaa jiru ilaalcha jedhuuni tarkaanfiiwwan tokko argaa jirra. Fakkeenyaaf qondaalonni dhaabbilee idil-addunyaa gara Itoophiyaatti haasaadhaaf yeroo dhufan isarratti booddee haasa'uu dandeenya. Dabalataanis garuu
simatanii haasa'uu dhabuu waan akkana hin jira. Implikeeshiniin yookaan dhiibbaan dinagdee biyyaa akkasumas riifoormiidhuma isaan ji'oota dura waggaa tokko dura lama dura leellisan kana gaaffii keessan galchuu fudhatamummaa keessan dhabsiisuun suni homaa miti ilaalcha jedhu qabdu yoo fudhatamuu baannees homaa miti waan jedhu. Qondaalaawwan biyya biraatii dhufan wajjin akka mootummaa Itoophiyaatti karaa banee fi hojjaa kan jiru. Karaa bal'aa qaban. Ambaasadoroonni isaanii, qondaalonni isaanii, ekspertoonni isaanii hundi abbaa fedhe argatu biyya kanatti. Nda'um wanti jiru maaliif akkasitti jarri akkas godhu karaa siinuu kennu hagas jara argachuu dandeenya wanta jedhu addaasii jiru. Itoophiyaan isaaniif banaadha. Rakkoo akkasii qunnamanii iyyuu beekanii bira dabarsuu. Daariktariin tokko jechuudha. Daariktariin sadarkaa xixinnoo irra jiru sadarkaa jidduu jiru dhufee muummicha ministeera biyyaa yookaan itti aanaa yookaan ministeerota argee deebi'uun biyya kanatti kan baratamu. Biyya isaaniitti jiru wanti akkasii. Biyya baay'een pirezidaantii bira dhaquu dhiisii, piraayim ministeerii bira dhaquu dhiisii daariktariin tokko arguu fi amma maga gooddatee beeka. Maaliif kana muuxannoo guddaadhaan argineerra. So wanti akkasii soba hin jiru wanti namni dhoorgame hin jiru eenyu wajjin hin dubbannu jedhamee kan jedhu odoo naa kaaftee beekee gaariidha. Akka fakkeenyaatti gaaffiin koo illee hidhatee dhufe naa deebistan malee gaaffiin inni ijooni deeggartoonni idil addunyaa gurguddoon kunniin yeroo nu leellisan sababa riifoormii keenyaan nu leellisan jenne yeroo immoo nu qeeqanii faayidaa addaa nurraa eegantu jira isa waan dhabaniif nu qeeqaa jiru jechuun kuni hariiroo keessan laaffisee dinagdee biyyaas fudhatamummaa sadarkaa idil addunyaatti mootummaan biyyi qabdu laaffisaa deemuun kuni rakkoon qabu ilaalcha jedhu qabdu homaa miti waan jedhuun fudhattu. Kun addaan baaftee waan laaltu miti. Riifoormii gaafa jalqabdu riifoormicha maaliif barbaadanidha? Maaltu riifoormidii ta'e maal barbaadu? Gaafsa riifoormittii maaliif barbaadan kasii sitti beera ifaadha. Riifoormittiin kana dura biyya kana keessatti paartichi IPRDF jedhamu waggaa baay'ee sektoroota reefsiin jedhu san cufee maltinaashinaal korporeeshinii takkattiin akka hin seenne godhee taa'ee turee jira. So isheen hin banamtiidha fedhiin qabanii gaafsanis wanni kana faarsaa turanis kan maasiin jedha durumaa haaraa miti kun. So wanta ati jalqabde uummanni biyyi immoo mootummaan biyyaa warri riifoormii asitti liid godhu wanta kana wanni jalqabaniif bu'aa biyyattiitiif. Dura kan laalamu bu'aa lammii biyyaati. Piraayoritiin kan kennamuuf. Kanaaf itti aadaati. Kana jechuun warroota biraa wajjin hojjettu jechuu miti. Maaliifi biyyoota biraa wajjin yoo walitti dhuftu kennitee fudhatta. Yeroo tokko tokko waan guddaa kennite waan xinnoo fudhatta. Yeroo tokko tokko walqixa kennita. Akkuma humna keetiitiin jechuudha. Garuu piraayoritiin kennituuf uummata keetiiti. So kana kun hin beekama durumarraa jiru. Kun amma yoo si faarsan maal qabaree si haa faarsanii. Garuu gaafsanis fedhii isaanii namni wallaalee hin jiru. Naayifitiin akkasii jiru. Gowwummaan akkasii intarestii hin qabanidha. Interesticha qaban ibsaa jiru. Kana waan dhoksan jiru miti. Waan koo mataa isaanii keessa yeroo akkasitti himaa jiru. Biyya eebalu jedhamu wajjin kaampaaniiwwan isaanii maa baay'iftanii ni kaafatu gaafataa turan. Maaliif maal rakkoo qabaree biyya eebalu jedhamtu sun kaampaanii asii qabdi. Isinis kaampaanii keessan seensisaa hojjedha. Eenyutu sin dhoorge. Akkuma biyya isaanii. Kuni waggaa dabre waggaa baay'ee itti himamaa ture. San bira dabranii kan riifoormii irraa eegaa turan kana jechuu kooti malee maaliif nu faarsanii gaafsan gaafa si faarsan maaliif na faarsite jettee wanta loltuun qabdu amma si waatee wanti nu jedhaa jirru lakki jarana walitti dhufiinsa isin wajjin qabnu hin barbaanna walitti dhufiinsa dheeraa qabna biyyi isin baay'een keessan immoo biyya dureettiidha wanta nu gargaartawwan isin irraa fayyadamnu jira garuu nus wanta isinii kennu jira. Wanta kana immoo bu'aa keenya ilaallee bu'aa keenya jiddu galeessa gooneeti malee yookaan
bu'aa keenya akkuma jiruun isinitti gurgurannee akka biyyoota Afrikaa kana dura akka kolonii isin jala galuun barbaannu. Qabeenya keenyas akkas godhuun barbaannu. Jiru koo biyyoota Afrikaa keessa jiru koo biyyoonni tokko galaana biyyoonni maqamaaf jirantu jiru. Kaasuun barbaadu biyyoota nan beeku keessatti jedheen jira. Biyyoota warri biyyaa lammiin biyyaa garbichaa multinational corporation lafa irraa qabattee hunda qabattee Afrikaa qabattee akkasumatti warra biyyaatti taphattu guutte Afrikaa keessas guutte kana barbaadu kun hin ta'udha. Hayyee amma gara gaaffiiwwan birootti hin ce'a. Sadaasa darbee muddamni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti dhalatee ture gara waraanaatti ceehee ji'oota almost amma sagaliif kaaba Itoophiyaatti waraanatu adeemaa jira. Of course mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf inni duule jedha. Warri TPLF ammoo mirga ofiin naannoo ofii bulfachuu keenya sarbanii maal jedhaniit waraanatti jirama. Waraanni sun waan baay'ee jijjiire haala Itoophiyaan keessa jirtu. Siyaasa biyya keessaa jijjiireera akkasumas immoo lola kanaan wal qabatee dhiibbaan dhaabbilee idil addunyaa miidiyaalee gabaasni miidiyaalee idil addunyaa ibsi miidiyaaleen idil addunyaa baasan kunniin mootummaa Itoophiyaa harki caalaan isaanii mootummaa Itoophiyaa gammachiisaa hin jirani. Wanni waraana kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruun wal qabatee wanti dhaabbileen idil addunyaa jedhan kun maaliif mootummaa Itoophiyaa aarsa? Ibsa yeroo hedduu akka deebiitti yeroo baastan hin mul'ata. Gammachuu akka irraa hin qabne hin beekama. Maaliif wanti sun kan uumamaa jiruuf? Wanta lafarra jiru, wanta mul'atu, wanta argamu dhiisanii, wanta barbaadaniif, wanta yaadan, wanta fedhan qofa waa'ee ibsaniif. So jarri kun abjuu keessa jiru jechuudha baay'een isaanii. Abjuu katabu. Kun maal jechuudha? Fakkeenyaaf duuba marraa ka'ee waan tokko sitti hima. Warri amma itti dhaabne jettu kuni, dhaabne amma kibba jiran kuni biyyattii kana keessatti liidarshiippii keessa yeroo baay'ee ture waggaa 27 riifoormittiin jalqabamnaan riifoormii dhiitanii ba'an. Waggaa 3 dabre kadhatamaa turan. Warri riifoormii gaggeessu jara kana kadhataa ture. Riifoormitti deebi'a. Balleessaa kana goona uummata dhiifama gaafannee uummata Itoophiyaa jechuudha. Garuu hundaan balleessaa baay'ee godhaa turre akka EPRDF jedhamutti akka mootummaatti akka paartii EPRDFitti balleessaa guddaa garuu hundaan godhaa turre gara siyaasaatiin gara mirga uummataa sarbeessuudhaan gama hundaan wanta balleessinee jirraa uummata dhiifama gaafannee riifoormii akka goonu muka jedhu. So kanaafi kana dhiisanii didanii deemanii hamma deemanis kadhatamaa turanii. Jaarsotatu dhaqee kadhataa ture. Warri amantii abboonni amantii dhaqee kadhataa ture. Kana hunda dhageenyudha. Seeraan ala waan baay'ee hojjetaa turanii amma immoo gara boodaa waraana raayyaa ittisa biyyaa ka Northern Command jedhamu dhaqanii waraana irratti bananii qalanii fixan jechuudha. So achiin booda mootummaan kabaja olaantummaa seeraa eeguu waan qabeef achi keessa seene. Achiin booda yoo ilaalu immoo yeroon kun yeroo azmaraati, yeroo facaasaati, ganna yeroo roobaati. Uummanni qotee bulaan achi jiru qotatu qaba baay'een isaa qotee bulaadha. Qotee bulaadhaaf yeroo gannuu qabna. Uummanni isaarra jiru beekuu qaba waan ta'e jedhuuf mootummaan adduma isaa dhukaasa dhaabee jechuudha. Achi bahe lafa kana. Eega bahee booda jarri kun duuba dhufanii wanta kana fudhachuu didanii seeraan ala kutaa Amaaraa kutaa Affaar dhufanii balleessaa jalqabanii jechuudha. So kanaaf mootummaan olaantummaa seeraa eegsisuudhaa fi ammaan kana duula jalqabe. Duulli kun wanni ture balleessaan jara akkuma reefsiin jedhe. Balleessaa kana kadhatamuu jaraa kana miidiyaan ati amma reef jettu kun waan tokkoon kaasan. Rakkoo uummanni achirratti bu'e warri waa gargaaru akka achi geessu karaa nu banaa jedhan karaan hin baname.
kana waa tokkoon kaasu miidiyichi. Amma immoo jidduu kana akkuma agarte biyyoota Itoophiyaa kutaa hunda keessa Oromiyaa jettamoo Sumaalee jettamoo kutaa hunda keessa kibba jettamoo maal jetta uummanni ka'ee jarri kun wanni hojjetan nu gaheera. Ammaan booda jarri kun dhaabatuu qabadee uummata irratti duulaa jira, uummata irratti qophaa'aa jira. Kana arguun barbaadu miidiyaan alaa kun dhaga'uus hin barbaadu. Wanta biraa haasa. Jarri kun akka mana reef jalqaba irratti naa kaastanii wanta dhugaa lafa jiru dhiisaniit abjuu isaanii barreessuu wanna lafarra hin jirre kaasaa jiru waan jedhu. Miidiyaaleen idil addunyaa akkuma beektan waraanni Tigraay keessatti yeroo gaggeeffamaa turetti naannoo Tigraay bakka waraanni wayyabaa ta'etti imalanii gabaasaa turan wanna qabatamatti naannoo sanatti adeemaa jiru gabaasaa turanii mootummaan Itoophiyaa isuma gaazexeessitootni qaamaan naannoo sanatti argamanii gabaasan illee dhugaa miti jechuudhaan irra deddeebiidhaan yeroo komatu dhaga'amaa dhaabbileen gargaarsaas akkasuma naannoo Tigraay keessatti qaamaan hooggantootni isaanii argamanii isa ibsan al takka mootummaan Itoophiyaa sunis dhugaa miti loogiin jira TPLFif looguun jira jedha. Dhugaa lafarra jiru gabaasuu himuu wajjin wal qabatee mormiin akkanaa mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbilee gargaarsaa akkasumas miidiyaalee idil addunyaa gidduu jira. Suni amma ejjennoo mootummaan diploomasiinsaa laafeera jedhu namoota hedduu biratti uumaa jira. Isin waa'ee kanaa maal jettu? Anka jedhu international community inni jedhamu sabni alama gaafataa kan ture jechuudha. Gaafa walitti bu'iinsi duraa ture jechuudha lafatti kana keessatti. Wanti nyaataa qorichi achi haaseenu accessibility isa gaafataa tura. Inni hayyamame. Kan hayyamamu isaa miidiyaan alaa acknowledge godhuun barbaadu. Miidiyaan baay'een miidiyaa hunda jechuu kooti miti. Ammas miidiyaas akkuma jiru walitti qabuu hin dandeenyu. Miidiyaan kan acknowledge godhu. Miidiyaan positively hojjetus jiru. Fakkeenyaaf warra akka Aljazeera objectively karaa hundaa warra riipoortii godhan jiru. Miidiyoon sakkariin adda adda miidiyaa hunda bakka tokko godhaan jiru. Warri akkuma jiruun wanta jiru himan turan. Accessibility mootummaan baneera. Mirga namaa tuqutu ture innis akkamitti ilaalamu investigate haa ta'u independent bodies haa ilaalamu kan jedhamu gara mootummaatiin hayyamameera. Kan acknowledge ka'uudhaan jiran kan godhantu jiran jechuudha. Yoo kun balleessu ol kaasanii iyyuu lallabuu yoo jarri waa balleessitu immoo callisanii akkan arginitti bira lufuuni wanta ture jechuudha. So kanan siin jedhu malee kun walitti bu'iinsi bakka jirutti wanti hundi perfectly hin deemu. Wanti hundi akka barbaadetti hin deemu. Wanti badu hin jira. Balleessaan gara lachuunuu ta'uu hin danda'a. Qaamni mootummaa irraallee warri kana balleessuu danda'u jira. Gara jarri immoo yoo already wanti balleessitee jirtu wanti balleessaa jiran jechuudha. Kana baalaansii godha riippoortii godhuun itiksi miidiyaatii kanan godhanidha. Wanta gara mootummaatiin jiru laaffisuu. Wanta gara siin jiru immoo yoo ol kaasanii lallabuu. Inni kun obviously wama ture, wama jiru wanta dinaay godhamuu miti. Kanuma wanni jedhamaallee ture. Baalaansii ta'adha. Transparent ta'adha. Wanta jiru akka jirutti ibsaadha. Itiksi miidiyaa qabaadhaadha. Miidiyaan tokko tokko akkuma jiruun gara sitti galee pozishinii tokko irra dhaabbatee kan riippoortii godhuuf jira jechuudha malee miidiyaan hundi balleessaa qaba. Miidiyaan hundi wanti jedhu sirrii miti wanti jedhamu wanti pozishiniin akkasii gara mootummaatiin illee lallabamaan ture. Garuu lammiin akka lammii tokkotti jechuudha. Akka dhuunfaatti namni tokko bahee aarii isaa hin dubbata. Akka dhuunfaatti kun mootummaa akka bakka bu'uu ta'uu hin danda'u. Akka dhuunfaatti aarirraa ka'ee namni tokko wanti haasa'u wanti dubbatu jira. Kan sirrii ta'u ta'a
garuu haarirraa ka'ee dubbatamu hin jira. Haa ta'u malee baalaansiidhaan laalamuu qabaa wanti kun. Ibsa keessan yeroo irra deddeebiidhaan baasaa turtan keessaa dhaabbileen idil addunyaa waan lafa jiru hin hubanne waan jedhu hin kaastu. Lammaffaa immoo loogiidha waan jedhu hin kaastu. Amma gaaffiin koo dhaabbileen idil addunyaa odeeffannoo isin irraa fudhatu. Dhaabbilee mootummaa Itoophiyaa irraa fudhatu. Nun hubanne qeeqni jedhu isaan irratti yoo hin dhiyaata ta'e gaaffiin kan biraa isin irratti ka'aa jiru sadarkaa barbaadameeni dhugaa jiru beeksisaa jirtu hanqinni wanna lafarra jiru ibsuu hawaasni akka beeku gochuu dhugaa keessan jechuu kooti dhugaa mootummaan qabu hawaasni idil addunyaa akka beeku gochuu irratti hanqina hin qabdanii. Wal dhaabni tokko namni tokko instituushiin fedhe yoo ta'e hanqinna siin qabaataa ciminna siin qabaataa absolutely intini ta'uu hin danda'u. Kanarraa ka'ee asittis yoo ta'e akka nu biras hanqinni jiraachuu danda'a jechuudha. Instituushiiniin mootummaa wanta lafa jiru akkuma jiruun himuu irratti ibsuu irratti yeroo tokko turaatiitu jira. Proactive ta'uu irratti rakkoon hin jiru. Kun yeroo hunda kalaalamu kunuma jiru kun rakkoo miti. In fact yeroo yeroodhaan fooyya'aa wanta deemuu qabu. Yeroo yeroodhaan laalamaa wanta fooyya'uu qabu ka jedhu malee kun akka dhaabaattis akka dhuunfaattis hanqina hin qabnu jechuun wanta ta'uu miti. Seeraan alaa dhugaas ta'uu hin danda'u jechuudha. Yeroon keenya deemaa waan jiruuf gaaffiiwwan koo gaggabaabseen dhiyeessa gaaffiiwwan muraasatu na hafee jira. Amma haala qabatamaa amma jiruun hariiroon Itoophiyaan biyyoota gurguddoo dinagdeedhaan jaboo akka biyyoota gamtaa Awurooppaa fa'aa Ameerikaa fa'aa wajjin qabdu sadarkaa maalii irratti argama. Ammoo yaadni biyyoota faallaa warra lixaa ta'an fakkeenyaaf warra akka Raashiyaa, Chaayinaa wajjiniin hiriiruu waan fakkaatu wayii mootummaan Itoophiyaa agarsiisaa jira waan jedhutu isin irratti ka'a. Waa'ee kanaa meenuu ibsa. Itoophiyaan biyyoota dhiyaa wajjin walitti dhufiinsi qabdu dheeraadha. Siyaasa dheeraa qaba. Cimaasi. Ameerikaa wajjin wanta ciccimaa waan baay'ee hojjetaa turre afoo kanatti shororkummaa fakkeenyaaf humna akka Alshabaab jedhamu wajjin baay'ee hojjetaa turre jechuudha lafa kana tasgabbeessuudhaaf. San qofaa miti walitti dhufiinsa gara dinagdeetiinis gara teekinooloojiitiinis gara turizimiitis gara uummataatiinis jechuudha. Uummanni keenya baay'een biyyoota dhiyaa keessa akka jiran baay'eedha. So walitti dhufiinsi jiru cimaadha. Walitti dhufiinsi kun jaalatamaadha. Hin barbaanna. Isaanis barbaadu. Walitti dhufiinsi garuu biyyoota lachuu fayyadu jechuudha. Gara lachuu gara tokko qofaa miti. Walitti dhufiinsi kun akka hin banne akka hin huqqanne akka gabbatu hin hojjennaa ammas hojjetamaa jira jechuudha. Tokko diplomatic relation qabna. Embasoota qabu baay'een isaanii. Asitti ganama galgala hin haasofna hin mari'anna. Rakkoo amma jiru kana rakkoo yerootti jennee ilaalla. Rakkattiin kun hin dabartiidha. Wanni guddaan nu jedhaa jirru walii haa gallu, waa mari'annu. Isinis nu beekaa nus isin beekna. Walaa beeknu, walaa hubannu, walaa gargaarruudha. Zaasoo akka biraan jiru. Warroota biraa kana gaafatte wajjin immoo warroota walitti dhufiinsi cimaa qabnu wajjin walitti dhufiinsi nu qabnu kisaaraa biyyoota dhiyaa wajjin ta'uu qabu. So biyyoota kana wajjin malee biyyoota kana wajjin hin barbaannu wanta jedhamu wanta akkasii keessa seenuu hin barbaannu. Maaliif zamanni akkasii darbe? Taarika seenaa Itoophiyaa keessatti gaafa humnaan kaampii lama keessaa kaampii tokko filannutu ture. Itoophiyaan seenaa keessatti gaaf tokko Soviet Union kan jedhamu kaampii isa wajji turte. Gaaf san warra akka Ameerikaa fakkaatu wajjin walitti dhufiinsi hin turre. Gaaf tokko immoo gaafa kaampii warra dhiyaa wajji turte kaampii warra
amma Soviet Union jala jiran san kan amma hin jirre jechuudha. Isaa wajjin walitti dhufiinsi hin hayyamu ture. Wanta akkasii dabreera zamanni akkasii hin jiru. Ammaan kana bilisaan walitti dhufiinsa biyyoota barbaachisa wajjin godhuu barbaachisa. Haalli hojjetamaa itti jirus kanumaa akka jedhu. So kanuma wanni amma jennu kun yeroodhaaf wanta hiccups wanta jedhamu wanta dabru biyyoota walitti dhufiinsa biyyoota keessatti yeroo tokko hin ho'aa yeroo tokko qabbanaa yeroo tokko jidduudha. Hindi lallaa jechuudha. Kun kam? Ayyee dhaabbileen idil addunyaa hedduun mootummaan Itoophiyaa dhugaa jiru dhokseet nu gowwoomsaa jira waan jedhu kaasu. Kanaaf akka qeeqni jabaan mootummaa kanarratti dhufaa jirutu himama. Mootummaan Itoophiyaa ammoo dhaabbilee idil addunyaa akkasumas miidiyaaleetu dhugaa mootummaa dabsee loogee jedha. Isin hagamta akka dhugaa gowwoomsaa malee himaa jirtanii dhaabbilee idil addunyaaf akkasumas uummata biyyaaf? Akkasiin jedhu dhaabbileewwan baay'een ka jettu kun dhugaa miti. Fakkeenyaaf dhaabbileewwan jijjiiran gurguddaa keessaa tokko gamtaa Afrikaati. Gamtaa Afrikaa wajjin jirra akka gaarii wajji hojjetaa jirra. Kan lammataa dhaabbata UN wajjin akka gaarii wajjin wal taanee wajji hojjetaa jirra. Achiin xiqqoo kan mormiinsi jiruu fi maaloon jiru EU wajjin EUs biyyoota EU keessa jiran wajjin biyyoota tokkoon akka gaarii jirra jechuudha. So kana waan ta'eef kun wanta baay'ee out of proportion blown up ta'uu hin qabu. Miidiyaadha yoo jette dhugaadha. Miidiyaa West yoo jette. Inni soon miidiyaan vested interest isaan qaban beekna. Vested interest isaan irraa ka'anii wanti isaan asii achi maal godhan jiru. Inni baay'ee nu yaachisu jechuu kooti. So amma namni tokko ka'eetti dhaabbinni alamni hundi Itoophiyaatti dhaabatee Itoophiyaatti harka maal godhee waan jedhe akkasitti kakaa'u jira. Kun akkasitti miti. Dhugaa miti jechuudha. Maaliif wajjin waan haasaa jiruuf wajjin waan dubbataa jiruuf wanti hojjisiisa sirreessaa jiru waan jiruuf kan akkasitti fudhachuu qabu. Ayyee tibba kana miidiyaalee hawaasaa irratti namootni haga ta'e eembasiiwwan waliin hariiroo qaban odeeffannoowwan haaraa baasaa jiranii. Odeeffannoon haaraa kun immoo ministeerri muummee Abiy Ahmed ji'oota dura paarlaamaa irratti eembasiiwwan Itoophiyaa biyya alaa jiran kana walakkaadhaan xiqqeessuudhaa fi hojjettoota eembasiiwwan kana keessatti jiran xiqqeessuudhaan baasii mootummaan Itoophiyaa baasu hambisuudhaaf akka hojjetan ibsanii turanii. Asumaan wal qabatee eembasiiwwan tokko biyyoota Awurooppaa kana keessatti cuccufamaa jiru waan jedhu haasa'amaa jira. Ragaaleen tokkos jiru kan hamma ammaatti BBC'n hin qulqulleeffanne jechuu kiyya. Waa'ee eembasiiwwan cuccufuu kanaa maal jettu? Biyyattii keessatti riiformiin deemaa jira. Riiformiin kun instituushinii adda addaa affektii godhaa jechuudha. Fedhiin objektiiviin riiformichaa instituushiiwwan jiran kunniin akka bu'aa qabutti akka hojjetu, efficient akka ta'an godhuudha. Effective akka ta'u godhuudha. Riiformichi kun ministeera haajaa alaa keessattis, imbasiiwwan keessattis deemaa jira. Instituushiiniiwwan kaawwan keessatti illee deema jechuudha. Instituushinii akka maallaqaa keessattis, instituushinii barumsaa keessattis kan biyyoota keessa jiran jechuudha. Wanta haarawaa miti. Kun embasiiwwan tokko saayizii isaanii efficient akka ta'an godhuun qusannaadhaan hojjechuudhaa fi qopheessuun digitalize godhuun riiform godhuudhaaf jechimsuun kun Itoophiyaa qofaa miti kan hojjetu biyyoonni alaas biyyoonni baay'eetiin hojjeta. Embasiiwwan kee yoo barbaadde achitti hin banta, achitti cufta, achitti dabalta, achitti banta. Kun wama jiru jechuudha. Wanta haarawaa miti. Garuu qaama riiformiiti jechuudha. Riiformicha wajjin waan deemuuf. Wanta kana dura lafa jala hojjetamaa ture. Wanti koreen adda addaa dhaabbatee irratti
hojjetaa ture waan ta'eef garuu wanti isaa objektiiviin isaa guddichi galmi isaa jechuudha. Efficient diplomatic institution uumuudhaaf. Ayyee biyyoota sannoon wanta achitti dabalamee ilaalamu jechuudha. Ayyee biyyoota embasiiwwan Itoophiyaa keessatti cuccufamuu danda'an fa'aa muraasa nu kaasuu dandeessu fakkeenyaaf amma biyyoota Awurooppaa hedduu akka ta'e haasa'amaa jira. Inni ilaalcha siyaasaa dhiibbaa wajjin waan wal qabatu qabaa? Lakki siyaasa wajjin wanta wal qabatu hin qabu. Gurlaa lamaa jira. Wanti isaa hin xumuramne gaafa xumuramne akkuma jiru ibsinaa jechuudha. Ammaa fi biyyoon isii kaasu hin jiru. Tole walumaa galatti danqaan hariiroo alaa Itoophiyaa mudate maalidha jettanii ilaaltu isin? Akkuma jenne hariiroon alaa Itoophiyaa rakkoo keessa galee jira. Garuu sababoonni ijoon kun ta'eef maalidha? Ammoo furmaatni isaa maal ta'uu danda'a? Ittiin goolamu. Konkuluuziiniin keenan ta'u hariiroon walitti dhufeessa Itoophiyaa alaa danqaa keessa gale kan jedhu kun generalizationidha hin hojjetu kun. Wanti akkasii hin jiru. Chaalenjiin hin jira, gufuun hin jira jechuun hin danda'amu. Danqaa jechuu kiyya, chaalenjii kana jechuu kiyya. Jechuun akkuma jiru rakkoo keessa gale kan jedhu hin hojjetu jechuudha. Akkuma reebsitti haasofne kun akkoo rakkoon maal akka ta'e haasofne irraa chaalenjichi opportunitiin immoo jiru maalidha hireen isaa haasofne irraa wanta haroo amma wanti sitti masitti sii dabalu hin jiru. Wama reef haasofneedha. Isuma samaraayis godhiituuf gargaara. Hayyee ambaasaadar Diinaa Muftii gaaffiiwwan koo haganumaa Facebook laayivii waan ta'eef gaaffiiwwan namootni akka isin gaafannu nu gaafatan keessaa tokko qofan isin gaafadha. Baqattoota Itoophiyaa biyyoota Arabaa keessa jiran ji'oota darban hedduudhaaf mootummaan Itoophiyaa baqattoota kana biyyatti deebisaa akka ture gabaasaa turre nutis lakkoofsa baay'eedhaan baqattootni biyyatti galaa jiru. Haa ta'u malee ammas Saawudi Arabiyaa keessatti baqattootni Itoophiyaa hedduun hayyamni jireenyaa isaanii harkaa fudhatamee manneen hidhaa keessa jiru. Hawaasni baqataa hedduun miidiyaa keenyattis hin iyyata. Gahaa miti lakkoofsi amma biyyatti 200-300 ta'ee yerootti galaa jiru kuni hawaasa achitti dararamaa jiru wajjiniin wal bira qabamee yeroo laalamu gahaa miti waan jedhutu jira isarratti yaada keessan naa kenna. Obbo Galaanaa akkuma reef jette 7 keessatti lammiiwwan gama 41,200 ta'u biyya Saawudii keessa Itoophiyaa galaniiru. Akkuma reef jette dhugaadha warri immoo ammas rakkoo keessa jiran furmaata barbaadan baay'ee jiru. Kanarratti ganama galgala hojjetamaa jira. Embasiin achi jirus mootummaa Saawudii wajjin gara dippiloomaasiitiin haasaa asittis wanni danda'amu hojjechuudhaaf rakkoo dhaloowwan lammiiwwan kana rakkoo irraa baasuudhaaf qophiin jira. Kun yeroo gabaabaa keessatti wanta hojjetamu ta'a. Wanti amma si dhugeessuu barbaadu jechuudha. Wanti guddaan mootummaan lammiiwwan Itoophiyaa bakka jiranitti isaan gargaaruurraa duubatti hin deebi'u. Humna qabuun yeroo gabaabaa keessatti isaan gargaaruudhaaf yeroo hunda qophii qaba. Kun murtii mootummaa bira jiru sitti himuu barbaadeeti. Ayyee ambaasaadar Diinaa Muftii ministeera hajaa alaa Itoophiyaatti dubbii himaadha. Yeroo keessan nu kennitanii gaaffiiwwan BBC Afaan Oromoo irraa akkasumas hordoftoota dhaggeeffattoota keenya irraa isiniif dhiyaateef deebii waan laattaniif hedduun isin galateeffadha. Ulfaadha nagaan tura. Isin nagaan ta'a ulfaadha isin galatooma nagaan. Ayyee nagaan. Dhaggeeffattoota keenya mariin kallattii Facebook dhimma hariiroo alaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumurama. Kan isin keessummeessaa si wajjin ture Galaanaa Balaay waan nu hordoftaniif ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa.